ሄይ ጋይስ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን የጤና እንቆቅልሽን ነው። እስኪ ስለ ጤናችሁ ምን ያህል እውቀት አላችሁ? የጤና እውቀት ምን ያህል ነው? ዛሬ ይዤላችሁ ከመጣው ጥያቄዎች ውስጥ የጤና እንቆቅልሽን በ5 ሰከንድ ውስጥ ለመመለስ ሞክሩ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ጥያቄ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከዛም በፊት ግን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አንደኛው ጥያቄ ከነዚህ ሶስት ሰዎች መካከል መድኃኒቱን በተሻለ መንገድ እየወሰደ ያለው የትኛው ነው? መልሳችሁ ቁጥር 2 ካላችሁ በትክክል መልሳችሁታል። ምክንያቱም ብዙ መድኃኒቶች በንጹህ ውሃ እንዲወሰዱ ይመከራል። ቡና፣ ሻይ ወይም እያንዳንዱ ጭማቂዎችን ከመድኃኒቶች ጋር ሊገናኙ ስለሚችሉ የመድኃኒቱ መመሪያ መከተል ይገባል። ሁለተኛው ጥያቄ ውሃን ለመጠጣት ከነዚህ የትኛው ልምድ ይሻላል? መልሳችሁ 3 ከሆነ በትክክል መልሳችሁታል። ምክንያቱም ውሃን በቀን ውስጥ በመጠኑ መጠጣት ይሻላል። የሚያስፈልገንን የውሃ መጠን እንደ እድሜ፣ የእንቅስቃሴ መጠን እና የአየር ሁኔታ ይለያያል። በአንድ ጊዜ ከመጠን በላይ ከመጠጣት ይልቅ ቀኑን ሙሉ በመጠኑ መጠጣት ይሻላል። ኦኬ Gaafii sadaffaa kan afaan Oromoo. Namoota kana keessaa mallattoo bishaan gahaa dhuguu agarsiisu kanneen keessaa kam fakkaata? Deebiin keessan lakkoofsa 2 yoo jettan sirrii deebistanii jirtu. Sababni isaas fincaan halluu keelloo salphaa qabu yeroo baay'ee bishaan qaamaaf gahaa ta'uu waliin wal qabachuu danda'a. Fincaan baay'ee dukkanaa'an yeroo tokko tokko bishaan qaama hir'achuu agarsiisuu danda'a. Garuu halluu fincaan wantoota biroo fakkeenyaaf nyaata, qoricha yookaan dhukkuba tokko jijjiiramuu waan danda'uuf halluu qofa irratti hundaa'uun murtii fayyaa kennuun sirrii miti. Gaafii 4ffaa namni tokko qoricha sukkaaraa dhiiga gadi buusuu fudhate tasa hollachuu, dafqaa fi mataa naanna'uu yoo jalqabe maal ta'uu qaba? Deebiin keessan lakkoofsa 1 yoo jettan sirrii deebistanii jirtu. Sababni isaas mallattooleen akka hollachuu, dafqa, beela cimaa, mataa naanna'uu yookaan dadhabbii sukkaara dhiiga gadi bu'u waliin wal qabachuu danda'a. Namoonni mallattoo akkanaa qabu keessumaa yoo qoricha sukkaaraa fayyadamuu saffisaan haala isaa madaaluun qaba. Yoo sammuu wallaale yookaan liqimsuu hin dandeenye afaaniin nyaata dhugaatii kennuu hin qabu. Gargaarsa yaalaa hatattamaan barbaaduu qaba. 5ኛው ጥያቄ ከምግብ በኋላ ወዲያውኑ ማድረግ የሌለበት ልምድ የትኛው ነው? መልሳችሁ 3 ከሆነ በትክክል መልሳችሁታል። ምክንያቱም ከበላን በኋላ ወዲያውኑ መተኛት በተለይ ለአሲድ መመለስ የተጋለጡ ሰዎችን የሆድ አሲድ ወደ ላይ እንደሚመለስ ሊያደርግና ምልክቱ ሊያብስ ይችላል። ስለዚህ ከበላችሁ በኋላ ወዲያውኑ መተኛት የለባችሁም። 6ኛው ጥያቄ ከመተኛታችን በፊት ለጥሩ እንቅልፍ የትኛው ልምድ መምረጥ ይሻላል? መልሳችሁ ቁጥር 2 ከሆነ በትክክል መልሳችሁታል። ከመተኛታችን በፊት የስልክ
አጠቃቀምን መቀነስ ለእንቅልፍ ጥራት ሊረዳ ይችላል። የስክሪን ብርሃንና በስልክ ላይ የሚያደርጉ አነቃቂ እንቅስቃሴ እንቅልፍ እንዳይመጣ ሊያደርጉ ይችላሉ። Gaaffii torbaffaa namoota kana keessaa eenyutu antibiyootik sirriitti fayyadamuuf yaada sirrii qaba? Deebiin keessan lakkoofsa 2 yoo jettan sirrii deebistanii jirtu. Sababni isaas antibiyootik baakteeriyaa dhufuuf jiru barbaachisaa ta'e qofa ogeessa fayyaa irraa gorsa argachuun fayyadamuun barbaachisaadha. Qoricha nama biraa irraa hafe fudhachuun yookaan ofumaan jalqabuu sirrii miti. Akkasumas yeroo antibiyootik siif ajajame qajeelfama ogeessa fayyaa hordofi. Ofumaan yeroo fudhachuun gabaabsuu yookaan dheeressuun hin danda'amu. Gaaffiin isiniif qabadhee dhufe isaan kanadha. Hanga gaaffii biraatiin walitti deebinutti ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinadha. hanga ወልት ደቡንቲ ነጋታአ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንቆቅልሽ የጤና ጥያቄዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ